السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بليوانكيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى اللي فيديو هراك بدي سنين فجرة فيديو نرامو كدنجداتيني كما والقبته فيديو دنجد سني وجد دواي جوجين سجرارتي كسني فوجد سنيني والقبته كومنتي كيسن كيس ددمي دبسي جد جناني نيني اسمرتي يادا توكو توكو كابو في كومنتي كيسن اللي كدبسي يادا رتي كنو في هاga دندي توكو 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 سكا دنجدار بلسي سني إفسو في درك أمي مالي فيو جوجين سجرا كانني ويتدين قد وجد هندي كنا وجد اللين دنداما الرجالان كنا كنتي جوجين سجرا كان الركتة جرنتي فكانة هنجرا جران جوجون نمركزون هنجرا جروان هندي كنا وجد اللي هم عم يتلقى ربي فيديو دين قد سيوجل ديمي يعني دبسو هارك الرجالو ورا نما جوجين سجرا كان الركتة جروان تأفي جوجين سجرا كنا مو أما في يرو درا كنا في يرو تكتي من فنجاني سيننا مركزانا ما تنك أنا مرة قديم بقو يروح قديمان أمو هما ركوبين برانا ما تنقامو واللافتو فكاتا قروا كسين مرة توري جناني قرر إبيغو قردات نما تججر ما ركنا قدار نمر جيسي تشورا كاناف كومنتي كيسان اللي يادة توكو توكو تكني أن اللي وانت يادك أبو رابلنا نسني في ما شاء الله وبلوانكي يهدون كيادة ساني زيالتنا كانت إذا أنا قوفا سهاجر إذا namni biraa akka kiyya rakkataa jirullee ni majira ka jedheen afarreesselleen hin jira akka irraa hubadhetti namni tokko wanta qaanii wanta saalfii godhee himatullee sodaate akka itti dubbatu wallaaleeti wajjin kophaa isaa rakkataa jiranatti fakkaate fayyaan qaaniin qabdu taphii fayyaarra hin jiru fayyaa wanti caalee hin jiru bakka fedheyyoo kanama dhukkubu ta'ee wanta fedheyyuu yoo ta'e yoo wanti qaanii ta'e wanta yoo ati ilma namaa ija isaa duratti hojjattee fi yoo duudu hojjattellee rabbi birattillee dhorgamaadha ija namaa durattillee yoo hojjatte safuudhatu qaaniidha malee fayyaan qaanii hin qabdu kanaaf of keessatti akkasitti dhokfattanii wajjin hin rakkatinaa isiniin jedha ani naumanatti dhiyaatu kaani beeku ka akkasitti ofirrumaa ofitti dhiisee garaan gogee deebi'ee sagaraa yeroo irraa ba'u gizee maraa ittaneettanee giddiidhaan gadi baasaa qaamni isaa hin dhiigaa qaama isaa kana qulqulleeffatellee gubbuma qulqulleessa malee qaama keessa qulqulleessuu hin danda'u dhiigni sun madaan sun ammoo deemee infekshinii godhatee akka laaftuutti fayyuu didee wanta mana keessaatti itti godhan hunda isaatiin iyyuu dadhabanii haga hospitaala gugurdaa deemee operaasiyoonii ta'ee akkasitti fayyee beeka taphaa miti jechuudha wanti kuni akkasuma obboleeyyan hedduulleen ani akkasuma rakkachaa jira torbaaniyyuu miti ani ji'a keessatti yeroo takka kanarraa gadi ba'u akkasuma ammallee yeroo mana fincaanii seenuttillee narraa gadi ba'u achumarra taa'aa oolee rakkataa oolee dadhabee dhiiseefaa gadi baa ka jedhulleen hin jira wayita gadi ba'us akkasuma ammoo narraa akkuma nama ciniinsutti ciniinsifadhee giddiidhaan narraa gadi baa qaamni kolleen akkasitti dhiigaa warri jettanii naaf barreessitanilleen hin jira akkasuma gogiinsa garaarraa kaka'ee osuma dhokfadhu osuma kophaa kiyya wajjin cinqamu kunoo amma dhibee kintaarotii natti ta'ee wajjin rakkataa jira waanuma of godhuyyuu wallaalee jirteettee jirtu obboleettiin tiyya takkaas akkasuma obboleettiin tiyya takkaas akkasumatti osoo wajjin rakkadhu dadhabeeti madaamii kiyyatti himadhee mana yaalaa nageeftee kiniinii qoricha wayinaaf katabanii amma wayyaa'ee jira jettee jirti egaa obboleewwan kiyya wanti kun fayyaadha keessattuu garaanii akkas nama gugusuni yeroo gariifa garaa nama bokoksaa garaan kun nama afuufameeti akka nama borcii qabu nama guutama sababa garaan keenya nu gogee sagaraan nurraan ba'u sagaraan kun xurii soorata nu nyaannu kun gara qaama keenyaa gara dhiiga keenyaa hundi isaati yoo hojii isaa hojjate karraafu gara xuriitti silaa gara alaatiin nurraa gadi ba'a yoo gara alaatiin nurraa gadi ba'uu didee garaa keenya keessatti walitti qabamee taa'ammoo achi keessatti wanta biraa nurratti uuma akka garaan nu bokokuu garaa keessaa nu ba'uu didee wayita gadi ba'u xixiqqaate akka udaarri itti cicciramee gadi ba'a wayita akkas gadi ba'u qaama keenya gadi dhiibaa wayita gadi dhiibammoo qaama keenya nu baqaqseeti gadi ba'a qaamni keenya nu madaa'aa nu dhiigaa yoo dhiqannellee gubbumarra dhiqna malee keessa hin dhiqnu madaan sun xuriin biraa yoo irratti wal qabatee baakteeriyaa garagaraa uumame wanta inni nurra geessu akkanumaaniyyuu yoo laalle hundi keenyaayyuu huma beekna dhibee gugurdaa nurra geessa jechuudha
Kanaaf akkuma dheengadda isinii hime roqaa yoo itti fayyadamtan yeroo garaan akkas isin gube san isin gogu san roqaa baxaxaxaniiti yoo garaa keessanitti dhugdan yoo ka argattan ta'e timril hindii jedhama natti fakkaatee maqaa isaa yoo ka argattan ta'e garaa wayituma san isin laaffisaa garaa yoosuma isiniif laafa akkasuma timirallee juusii timiraa bishaan wajjin halkan itti gootanii bulchitanii ganama yoo daaktanii dhugdanis akkasuma aanan wajjin yoo gootanii galgala bulchitanii ganama daaktanii dhugdanis hedduu tokko bareedaadha. Wanta kana dheengadda isinii himee jira gaafii na gaafatte buleettiin tiyya takka yeroo meeqaaf fudhannaa jettee na gaafattee jirti. Egaa wanti kun wayita garaan kenna akka nu soorata soorannu nu goguun isaa hin oolu ilma namaati soorata gadi nyaannaa soorati nu nyaannu kun gara qaama kennaa gara hojii isaa dalagee yoo fixe xuraan nurraa gadi ba'a bakka silaa xuraan nurraa gadi ba'u sayyoon nu gadi ba'uu didee garaa keessatti nu hafee ka garaa nu goggogsee garaa keessa nu taa'u ta'e dhuguun kennan oolu har'a fudhannee jirraa boru ofirraa dhiifna yookaan ammoo haga guyyaa 2-3 wal jala dhugneeti achi booda ofirraa dhiifna wanni jedhamu hin jiru haga lubbuun nu keessa jirtu waa nyaatuun kenna hin oolu haga nu waa nyaannu garaan kenna nu goguun hin oolu jechaadha. Kanaafuyyuu wanta garaa nu laaffisu kaanuu mana kenna keessa jiru ka argachuu dandeenyu amma fakkeenyaaf roqaan bareedaadha timirri bareedaadha juusii aappolii bareedaadha ammas akkasuma abishiinillee bareedaadha. Dheengadda abishii keessatti isiniif hin himne amma yaadadhe abishii ammas obboleettiin tiyyataa komantii jalatti barreefte akka garaa laaffisuudhaaf nama gargaaroo dur hin beeka hin dagadhe na yaadachiiftee galatoomi jedhaani. Abishiillee bareedaadha abishii warri Itoophiyaan beeyna jedhee yaada nuti gaafa wayita dubartiin deettufaa duraanii galgala baxaabbaxanii bulaniiti ganama dhaanii kennanii fi garaan hin laafaa xurii garaa keessa jiru hunda keessaa gadi baasa qaama isiidhaaf illee bareedaadha. Akkasuma namni dubartii deette qofa osoo hin taane nutis fudhatuu dandeenya jechuudha. Abishii yoo ka argannu ta'e galgala bishaanitti naqnee bulchineeti bishaan sanarraa gadi naqnee ganama dhoofneeti akkasitti daa'ima ta'e sukkaara ta'e oomatti goone dhugna. Abishiilleen bareedaadha jechuudha. Akkasuma ammas talbaalleen bareedaadha jedhama. Talbaallee akkasuma danfisanii bishaan isaa jalaa yoo dhugame garaa nama laaffisa jedhama. Wanta kana hunda yeroo takka yeroo takkaan fudhadhaa jechuu osoo hin taane wanta maqaa isaa dhaame kanneen hunda isaatiyyuu akka argannetti ka mana keenya keessaa qabnu ka nutti dhiyaatu keessaa itti fayyadamna. Haga garaan keenya nu laafutti ganama 2-3-4 akkas wal jala deddeebinee fudhanna jechuudha. Amma fakkeenyaaf timira biyya arabaa hunda keessatti iyyuu argama waan ta'eef timira yoo ka fayyadamnu ta'e timira kana guyyaa tokko qofa dhugnee dhiisna osoo hin taane ganama 2-3-4 wal jala garaa qullaa akkasitti itti fayyadamna. Garaan keenya nu laafee yoo jedhe yoo barbaanne yoo nu jibbisiisee jedhe ofirraa dhiisuu dandeenya. Akkasuma ammas torbee 2-3-4 teennee garaan keenya akkasuma deebi'ee yoo kan nu gogu ta'e deebisnee ammas dhugna waan yeroo takka qofa fudhannee dhiifnu miti haga ruuhin keenya nu keessa jirtu nyaanna waan ta'eef garaan kennallee deebi'ee adda nu laafe jedhee bornuun dhiisu deebi'ee nu goguun isaan oolu waan ta'eef akkasuma irra deebinee fudhatuu qabna jechuudha. Akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Ammas yoo barbaaddan yoo ka isiniif anja'ee isiniif mijatu ta'e mana yaalaa dhaqxaniiti kiniinii garaa nama laaffisu fudhatuu dandeettani. Kiniinii san itti fayyadamee jiraani as dura ulfa ta'eeti garaan akkas na gogeeti yeroo appointmentii check-up mana yaalaa deemee na ilaalanitti garaan na gogee jira kana jedheetti madheeti kiniinii wayinaaf barreessanii kiniinii sanis guyyatti taafiree matakka fudhatanii garaa namaa laaffifti jechuudha. Yoo mana yaalaa dhaqxanii gaafattanii farmaasii hunda keessa hin jirti garuu kiniinii sanis ittisin hin ajaju sababni isaas innama nuwani as dura dhugaallee ta'u rabbitu beeka Allahu aalami farmaasii qoricha wahii bitataniiti qorichi yeroo irraa taretti gurguratanii sababa saneefi aga lubbuun namaa dabartullee ga'ee jira jedhamee oduu dubbatamu dhaga'ee jiras dura. Kanaaf ani warra arabaa kanallee suntan amanu kiniinii deemaa bitadhaallee jedheetti sin najaju jechuudha.
garuu yookaa kiniinii fayyadamtan ta'ellee kiniinii bareedaatu jira fireema takka guyyarraa fudhatanii garaa nama laaffisaa yoo ka bitattan ta'e ammoo guyyaa isaa haga inni expired hin taane bakka inni itti dhumatu ofirraa laalaa akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha garaa keessan of hin gogsinaadha garaan keessan yoo isin goge isin bokokaa isin nafuufamaa sababa sanii dhibeen garagaraa isinirra qunnama waan ta'eef itti fayyadamaa isiniin jedha obboleewwan kiyyaa fayyaan qaanii hin qabdu ofitti hin laafina ofitti hin saalfatina wanta mana keessatti fayyadamtan kana hunda isaatiyyuu fayyadamtanii yoo asnii godhuu dhabee madaamii teessanta bira jirtanitti himaadha mana yaalaa isin geeftee qoricha isiniif haa kennitu ofitti hin callisinaa isiniin jedha yoo fayyaan keessan isinirraa hir'ate isinumatu kophaa keessan rakkataa namni isin wajjin rakkatu hin jiru kanaafi lubbuun abbaan hin eegne ibban eegdu jedhamoo maal jedhaman hin beeku sinumti itti guutaadha kana fakkaata viidiyoon narra isinii qopheesse inshaallah ga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yoo jaallattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina viidiyoo kan obboleewwan keessan hundaafiyyuu share godhaadha har'aa fayyadamanii akkan argatnu hundi kennaayyuu rakkinna kana wajjin rakkataa jirra waan ta'eef hundi kennaayyuu har'aa fayyadamnu isinittiin jabaatiin share godhaa bakka hundattiyyuu isiniin jedha aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti har'aaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh